السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما ورينا من تبرات كم جرت نجا كيسني نجا كيس لبا جرت مرت سني ولينا هاجرات وسنين جتّا كم جرت النوما ورينا من تي مسلمة صومنا كم صوما جرتو بقربين نجا ساعتين صوم ساسين صوم سمسة يروح أنا سنين جاي سنين جتّا كي آخر رمضان كنا كيس جرون ده سانا مارجع ربي نسين هاجودو لفجرت مرت ربين نما ليلة القدر داني والقنا مربي سين هاجودو سنين جتّا صوم كيسن ربي نجا نسين الراك بلو baga rabbina sin sigaye isin gaye sinin jecha hunda keenya baga rabbina sin nu gaye egaa obboleewwan kun hundumti keessan warreen amantii biraas akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii baga guyyaa kanaan rabbiin isin gaye isiniin jedha har'a waan wanni nu qabannee dhufne wanni qabannee dhufe tokko waan xiqqoo si wajjiniin laalle jechuudha waa'ee amantii muslimaa irratti roorroo ummata islaamaa Gondar jiru yookaan ummata islaamaa irratti raawwafamaa jiru kanarratti waan na keessa jiru waa xiqqoon arti dhagaamin wajjinuma allaalla jechuudha ammaduma sangantaa kiyyaatti na waliin turan affeerraa keenya. Egaa obboleewwan keenya hundumti keenya warra amantii biraas warreen amantii muslimaa sun hundinuu yeroo baay'ee namni amantii muslimaa kana maaliif tuqaa isa jedhutu yeroo hundayyuu nama dhibaa. maaliif yoo namni tarii nama islaamaatu amantii biraa ta'uu dhiiseef immoo tarii immoo mungkin akka jarri yaadanutti dhaabni kam yaada kanaan amantiidhaan nama walitti naquudhaaf yoo dhufa ta'e namni sun abaaramaa ta'e baa malee abbaan fedhetti milkaa'u yoo millee taanaan amantii islaamaas balleessuus hin danda'u dabalaas dhufaa dabalaas bulaa jira jechuudha amantiin islaamaa namni amantii islaamaa hordofu nama tokko lamaa miti. Ata umale sabaan garagarummaa qabaannus sabaan garagara taane argamnus Amaaras ta'e ummata fedhatee Arabas ta'e Habashaas ta'e namni islaamaa waliif obboleessa bakka jiru hundattu kana nuu beekuun dirqama jechuudha. Ummata amantii biraa kan Oromoo taatan kan Oromummaadhaan walitti obbolummaa qabnus obbolummaa walitti qabna garuu ta'u malee nuti immoo islaamni bakka jiru hundatti islaamni waliif obboleessa kana beekuun dirqama mataa isaaniiti. Dhaaba mootummaa ta'ees dhaaba faannoo jedhamu ta'ees namni hidhatee dhufee amantii islaamaan balleessa yookaan amantii islaamaa ejjennoo fudhadheetiin jara miidheetiin mootummaadhaan walitti naqaa yoo deema ta'es innis dhaaba abaaramaadha kan abaarsaaf deemuudha malee kan milkaa'u miti yoo millee taanaan namni takka amantii islaamaa tuqee milkaa'ee tokko hin jiru. Anka yeroo hunda gaafii natti ta'u yaada natti ta'u namni amantii islaamaa tuqu kun namni amantii namaa tuqu kun amantii fedhellee ta'u amantii isaatu amantii namaa tuqiitti ajajemoo. Ani kan dhagayeettis amantiin biraas amantii namaa tuqaan jedhu keenya wanni nuti amantii namaa tuquu dhiibneef arrabsuu dhiibneef yookaan ittiin loluu dhiibne dhukaasa ittiin banuu yookaan rukutuu wallaallee utuu manni islaamaa wallaalee osoo hin taane amantuma islaamaatu akka nama mirga isaati dirqamaa miti amantii koo hordofuun sababaan amantii biraa hordofuuf jecha dhiiga nama tokko buusuun nun ajaju amantiin islaamaa gonkumattuu yookaan irratti nu ajaju jechuudha. Amantii kee namni amantii namaa irratti dhuwaasa bane dhiiga ummata muslimaa kana buusee maskiida gubee nama ajjeesaa jiru kun ofii isaatii amantiin qaba isa jedhus baay'ee nama yaachisa. Nama sana ajjeesuu danda'an nama islaamaa addunyaarra jiru kana ajjeesuu danda'an isa jedhus baay'ee ofitti taphataaru. Garuu dhaabni kun itti milkaa'aa laata maali yaadeeti isa jedhus waan nama gaafachiisu tokko hin qabu abaaramaadha dhaabni abaaramaan bakka fedheerraa illee dhufee yeroo hunda keessattuu uummanni biyya keenyaa uummanni Itoophiyaa kuni namni inni harka itti laallatu amantii islaamaati nama amantii islaamaa hordofu miidhuu waan akkasii kana sababaan inni itti yaadan laata tarii wanni kun akkan ofii kootti yaadutti namni amantii islaamaa hordofu kuni maaliif amantii namaa tuquu dhiisa laata isa jedhu taanee yaadaniiti laata maaliif amantii namaa tuquu dhiisa laata yoo jedhanii waan yaadan ta'e keenya amantumatu amantii namaa tuquutti nu ajaju isa jedhu tuubee kana baay'ee barbaachisaadha baay'ee jaraafis gaariidha. Ammoo karaa kanaan yookaan mootummaa yeequudhaaf yookaan biyyattii yeeqee jibbiinsa mootummaa uummata sana keessatti argamsiisuudhaaf uummanni islaamaa karaa mootummaatti haa ka'u yookaan uummanni islaamaa amaaraatti haa ka'u yookaan isa jedhu karaa mootummaattis yoo yaadna akkanaa jiraate karaa uummata amaaraa yookaan faannoo jedhamu kanaas uummanni akkanaa yoo jiraate yaadna akkanaa kun yoo jiraate isaaniif hin milkaa'aa laata isa jedhus hin milkaa'u gonkumattuu ilaaluu qaban of duuba deebi'anii duuba of ilaaluun dirqama mataa isaanii irra jiru jechuudha. Laata namni gocha hojjetame kanarratti gammade namneen amantii biraa hordoftan ni jirtanii laata amantiin keessan akka nagayeettis
akkan dhageettis akkan arguttis nama amantuma ofii sirriitti hin qabannedha. Nama amantuma ofii sirriitti hin hordofnedha. Kan amantii namaas tuqu kan amantii namaatti dhukaasa banu. Laata ni jira kan yeroo hunda gaafii natti ta'u amantummaan amantii namaa balleessaa jedhee deemu laata jira laata yoo jiraate ta'e maaliif karaa bilisaan nuti amantii islaamaa balleessuu barbaanne irraa jedhanii gasuu gadi baanee tu dhaabbatanii lolanii amantii karaa amantii isaanii ajaje waan ta'eef dhaabbatanii ummata islaamaatiin dhaabbatanii lolanii waa tokko rakkoon qabu. Maaliif amantiin isaanii ajaje fedhu mukatti amanuu danda'anii fedhu citaatti amanuu danda'anii waan ta'eef egaa dhaabbatanii ittiin loluun yoo amantiin isaanii lolii rukutii ummata islaamaa ajjeesi jedhe ifaaf bilisatti yoo gabbaanii ummata islaamaa kutaa hunda jiru keessatti yoo banan yoo lolan homaa rakkoon qabu. Ummanni islaamaa amantii isaa haala kamiin ilaala bifa kamiin ilaala isa jedhus dhaabbatanii hubachuun isaanii dirqama. Gizeen addaa kanatti amantiin islaamaa waan qannasaa dhufe yookaan hirrataa dhufe miti dabalaa dhufe jira malee wanni isaan balleessuu danda'an gonkumattuu hin jiru. Kana jala sararnee beekuun dirqama mataa isaanii irraati. Egaa obboleewwan keenya maaliif kana jetta hojjettan yoo dhaabbatanii lolan malee dhoksaadhaan maaliif miidhanii maaliif dhaaba siyaasaa fakkaatanii miidhanii ummata islaamaa salaata yookaan masjiida irratti dhukaasa banee yeroo hunda gubu kun ofii isaaniiti amantiin isaanii maal laata? Amantiin isaanii amantii keenya balleessaa jedha. Maaliif dhokatanii ifaaf bilisatti as baanee lolanii namni amantii ofirraa dhowwuus ni danda'a jechuudha. Kaayyoon isaan deeman kun yoomillee taanaan bakka ni geessiif hin geessu yoomillee taanaan bakka waan hin geenye isaanitti himuun barbaada akka mataa kootiitiin. Amantiin ammas immoo uummata amantii biraa hordofuun kan obbolummaa walitti qabnu amantiin namaa yoo akkeenya amantiin isinitti meen jira gonkumattuu amantii namaa tuqaanuun hin jedhu laayikiraa fiddiin jechuu jira. Amantii namaa hin tuqinaadha. Amantiin keessan tuqamnaan hin dhiisinaadha. Gonkumattuu amantii namaatti nun ajaju. Yoo nama islaamaa keessaa kan amantii namaa arrabsu yoo jiraate inni sun seeraan amantii bifa amantiin islaamaa ajaju hubatee hin jirre akka ta'e beekuun dirqama mataa keessan irra jiru jechuudha. Haa ta'u malee uummata islaamaatii takka dhukaasatti banee dhiiga uummata biraa dhangalaasu takkaan argine yaani akka Itoophiyaa keessatti jechuudha. Namni dafaruu barbaadu yookaan namni tuttuqee ilaaluu barbaadu uummatuma amantii biraatu nama islaamaa kana tuqee ilaaluu barbaada. Tuqus takka nagaa ta'ee argateen taa'u biyyattii yoo tuqes nagaan biyyattii bulchuu hin danda'u. Biyyattiis immoo biyya godhee jiraachisuus hin danda'u. Namni yoo dhaaba mootummaas yoo ta'e dhaabni biraas yoo biyyattii kana karaa amantii islaamaa kana jibbaa keessaa qabaatu ta'e gonkumattuu ittiin milkaa'u jechuudha. Baaramaa ta'eetii badiinsaaf saaxilama jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti baatiin ramadaanaati. Nama dhiiga obboleewwan keenya muslimaa Gondar irratti akkas dhangalaase maskiila guddaa rabbiin nama keessaa isa jallee isa haa gubu. Kan amantii biyya keenya amantiidhaan yeequudhaaf amantiidhaaf garaagaraatiin yeequudhaaf akka uummanni islaamaa ka'ee waa balleessu akka uummanni islaamaa ka'ee yookaan biyyaa walitti bu'u amantii biraatiin walitti bu'u kan godhaa jiru rabbi adda baasee nu agarsiisu isiniin jedha. Abbaa fedhellee ta'e mootummaallees ta'e nama fedhe dhaaba fedhe deeggaru yoo ta'e namni amantiinsaa lubbuu isaati waan ta'eef lubbuu isaarraa amantiisaa jaallata waan ta'eef lubbuun kun hadha hin jiraatti bor hin jiraattu akka ta'e namni islaamaa hundinuu ni beeka isinis ni beektanii bakki inni itti dhaqu amantiisaa yoo jabeeffate bakki inni itti dhaqu amantiisaa yoo jabeeffate mindaa amantiisaa jabeeffateen khayrii rabbiirraa dalagateen bor mana isaa dhugaa keessatti argachuu danda'a jechuudha. Namni hundinuu addunyaa kanarraa ni gala waan ta'eef namni lubbuu isaa diinii isaarra akka lubbuu isaarra akka diinii isaa jaallatu beekuun dirqama jechuudha isaaniifis. Namni immoo yoomillee taanaan amantii islaamaa kana tuqee dhaaba mootummaas ta'e hin milkaa'u biyyattii keenyatti. Ofumaa dhufanii amantii islaamaa kana nama amantii islaamaa hordofu kana tuquu barbaadu yeroo gibee garaagaraatiin kan qeeqamu baatee 2-3 tureetuma amantiin islaamaa maskiila gubata amantii islaamaa tasarra nama amantii islaamaatu arrafama. Kanas taanaan namni awwaayee amantii islaamaati tuquu deemu yoomillee abaaramaa namni amantii namaa qeequ amantiin keenya gonkumattuu amantiin keenya amantii namaa arrabsaan jedhu keessan laata amantiin keessan kan amantii islaamaa kana balleessaa jedhu yoo jiraatu ta'e koomentii jalatti na barreessaa. Maaliif baruun dirqama amantichaa wajjin amantiin keenya waan akkanaati jedhanii amantiin keenya gonkumattuu amantii islaamaatii wajjin deemuudhaaf yookaan obbolummaa godhachuudhaaf yookaan biyyattii keessa jiraachuudhaaf nun eeyyamu yoo jedhan ta'e dandeettii yoo qabaatan ta'e biyyattii keessaa uummata islaamaa guutuu buqqisuun yoo danda'an ta'e egaa dandeettii isaanii dandeettii ofii abbaatu of laallata waan ta'eef itti laallatanuu isaanii hin jenna asumaan. Ammoo dhaaba siyaasaatiin biyyattii kana mootummaadhaan walitti kaasuu fi laata yookaan uummata muslimaa kana kaasanii akka biyyattiin shororkooftu gochuudhaaf yoo deeman ta'e isaan sun akka ofii isaaniitti summii dawaa dhukkuba isaaniif ta'e dhugaa jiran ofitti beekuun isaan dirqama isaanii ta'uu qaba jechuudha. Sa'aatii ammaa kana keessatti uummanni islaamaa sa'aatii rabbiin kadhataa jiru jechuudha.
sa'aatii yeroo hunda haqa nama zallamuu irraa waa hundarraa toobatee karaa rabbii isaa deebi'ee yaa rabbi khayrii halkan kana keessa jirtu hunda nun dabarsin nama jedhaa jirru jechuudha nuti ummanni islaamaa sa'aatii ammaa kana keessaan sa'aatiin amma nu jirru kun sa'aatii du'aa rabbiin itti kadhannu rabbiin kadhannu diinii keenya yaa rabbi nutis yaa rabbi diinii keenya nu bal'isenne nu jiraachisi jennee kadhachaa jirru jechuudha. Yeroo kana keessatti dhufanii uummata islaamaa dhiiga buusuun maskida uummata islaamaa gubuun uummata islaamaa maskida keessa jiru irratti dhukaasa bananee dhiiga obboleewwan keenya dhangalaasuun akka isaaniif abaarsa ta'e akka isaan of abaaraa jiran akka isaan of balleessaa jiran isaaniif utuu beekani baay'ee gaariidha isaaniifis waan toluu miti ammas taanaan uummata diin islaamaa balleessuudhaan balleessa biyyattii Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti uummata diin islaamaan balleessa yaada jedhu garaasaa keessaa qabu rabbiin addunyaa irraa isaa balleessu isaan jenna. Nuti diinii namaan xunnu nama diinii keenya tuqe dhaggeeffachuun irratti hin jiru amma dandeenya irraa osoo dirqama mataa keenyaatti barreeffamaa illee osoo ta'e nuti islaama waan ta'eef islaamni lubbuu kooti waan ta'eef amantiin koo lubbuu kooti waan ta'eef amantii koo ammas namni du'aa kun obboleessa kooti waan ta'eef amaaras ta'e fedhi oromoos ta'e islaamni lafa jiru irratti obboleessa amantii keenya akka ittiin hojjechaa kana nu beekuun dirqama mataa keenyaati. Inni sun amaaraa ati oromoodha jechuun adda baafnee hin illu nuti bakka kanatti bakka islaamni bakka jiru irratti habashaa ta'e araba ta'e al-muslimu akul muslimiidha obboleessi muslimni obboleessa muslima tokkoof obboleessa kan nuun jedhe egaa nu ajajamnee jirra obboleewwan jechuudha bakka jirrutti nu saba nama muslima adda qooduun beeknu namummaa isaatii fi nama amantii biraas amantii isaas kabajuun dirqama mataa keenya irra jirudha jechuudha. Amantii isaa kabajuu gaafa uummanni amantii namaa tuquu dhiibne yookaan amantii namaa irratti dhukaasa yookaan banuu dhiibnu nuti yookaan sodaadhaaf osoo hin taane amantii keenyatu akka nu amantii namaan xunne nu dhorkaa jechuudha. Keessan laataa amma wanni gaafii natti ta'e keessaayyuu amantii namaa jibbee balleessa amantii kana yoo balleessitan itti milkooftu jedhu yoo jiraate ta'e ani hin beekun dhageenyas koomentii jalatti naa barreessaa. Yoo kun immoo hin jiraanne ta'e warra immoo biyyattii yeekuudhaaf nama amantiidhaan walitti buusuudhaaf biyyattii yeekuudhaaf deddeemu kana akka ittiin milkoofne abdii qabnaa rabbiin itti kadhannaa rabbiin nurraa haballeessuun isiniin jedha. Amma kanumaa isin irratti hin dheeradhu viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaatti naa tura ulfaadhaa nagaatti.